akkam jirtu hordoftoonni negaatuubiidha. Baga nagaadhaan gara negaatuubiitti deebitanii akkuma baratame barumsa kallattiin barachuu yogguu barbaadan iimoodhaan lakkoofsa armaan gadiitti barreeffamee nu argachuu dandeessu. Yommuu chaanalichaaf haarawaa taatan immoo subscribe gootanii viidiyoo ilaaluu akka hin irraanfanne. Har'ammoo akkuma baratame barnoota afaan ingiliffaa afaan oromootiin waa'ee tense yookaan hennaa isiniif qabadhee dhiyaadheen jira. Tense jechuun tense is a form of the verb that allows you to express. Tensiin akaakuu gochimaa ta'ee innis wantoota lamaan asitti barreesse kara gadiitti barreesse kana ibsuuf kan gargaaranidha. Tense is a form of the verb jechuun keenya verb jechuun verb is describe an action. Verbni immoo afaan oromoodhaan gochima jechuudha. Gochimni gochi tokko kan ibsuudha jenna. Kana jechuun tense is a form of the verb that allows you to express. Hennaan akaakuu gochimaa ta'ee innis maal ibsuudhaaf nu gargaara? Tokkoffaa irratti when an event or something existed, yeroo ta'iin yookaan immoo wanti tokko argamu akkasumas immoo uumame ibsuudhaaf hennaa fayyadamna jechuudha. Inni lammaffaan immoo when person did something, yeroo namni tokko wanta tokko hojjete yookaan dalagaa tokko itti raawwate ibsuuf kan fayyadamnudha. Kana jechuun tensiin gabaabumatti yogguu ibsinu tense is a time when an action is done. Maal jechuudha? Hennaan yeroo gochi tokko itti raawwatamudha jechuudha. Akkuma ibsinu when tokkoffaa irratti amma yogguu laaltan when an event or something existed. When an event or something existed yookaan yeroo ta'iin wanti tokko itti uumame yeroodha. Yeroo maaliin itti uumame? Eventiin yookaan immoo ta'iin yookaan immoo wanti tokko itti argame yookaan uumamedha. Akkasumas immoo yeroo namni tokko dalagaa tokko itti raawwate jechuudha. Kanaafuu walumaa galatti tensiin maalinni tense is a time illee jechuu dandeenya. Maalin hennaan yeroodha. Yeroo maalii? Yeroo gochi tokko itti raawwatame. Tense is a time. What time? The time when an action is done jennee akkasitti ibsuu dandeenya jechuudha. Akkasumas immoo walumaa galatti faayidaan tensii yookaan hennaa lamaan kanneenidha jechuudha. Waa'ee hiikaa hennaatii fi faayidaa hennaa hamman erga jennee immoo akaakuuwwan hennaa haa ilaallu. Hennaawwan sadiitu jiru yookaan immoo 3 main tenses. Hennaawwan sadii. Hennaawwan sadeen kunniinis tokkoffaan past tense yookaan immoo hennaa duraa. Lammaffaan present tense yookaan hennaa ammaa. Sadaffaan future tense yookaan immoo hennaa dhufuu jechuudha. Hennaawwan kana iddoo sadiitti kan qoqqoodne maal irratti depend ta'aniiti? Yeroo irratti depend ta'aniiti. Kana jechuun past tense yogguu jennu yeroo darbe jechuudha. Yookaan past tense yookiin previous time jenna. Hennaa duraa. Lammaffaan immoo present tense the current times jechuu dandeenya. Yeroo ammaa irratti jechuudha. Hennaa ammaa. Sadaffaan immoo future tense yookaan the coming time jechuudha. Yeroo dhufuu jennee haala saniin yeroo irratti hundoofneet hennaawwan kanneen iddoo sadiitti qoodne jechuudha. Past tense yookaan hennaa darbe. Past tense include verbs that indicate the event has occurred in the past. Hennaan duraa gochimoota gochi tokko yeroo darbe keessa raawwatamaa turan ibsuu of keessaa qaba. Maal jenne duratti? The tense is a form of the verb that allows you to express when something is happened and when a person did something jennee jirra. Kana jechuun past tense yeroo akkasitti ibsine past tense immoo akaakuu isaati. Akaakuu tensiiti. Kanaafuu past tense include verbs kan jenne sababa sanaaf. Include verbs yookaan immoo gochimoota kan of keessatti qabatudha. Gochimoota maali ibsan? Gochimoota gochi tokko yeroo darbe keessa raawwatamuu ibsan kan of keessaa qabudha. Sababa kanaaf past tense include verbs that indicate the event has occurred in the past.
indicate godhu ni ibsu jechuudha. Eventiin ta'een yookaan immoo gochi tokko yeroo darbe keessa uumamuu isaa yookaan immoo iyyuu ta'uu isaa kan ibsanidha. Fakkeenyaaf tokkoffaa irratti she went to school, she went to school, isheen gara mana barumsaa deemte. She went to school kan jedhu keessatti verbiin yookaan gochimni went kan jedhudha. Wentiin maalinni past form of gooti. Kana jechuun isheen mana barumsaa deemtedha. Isheen gara mana barumsaa deemte. Maal ibsaa? Gochichi sun yeroo darbe keessa raawwatamuu kan ibsudha. Lamaffaanis haaluma sanii wal fakkaataa he played football. Inni kubbaa taphate. He played kan jedhu verbiidha yookaan immoo gochimaadha. Kan oromiffaa keessatti immoo inni kubbaa taphate kan jedhu sana godha. Inni kubbaa taphate. Kubbaa taphate kan jedhu sun gochuma taphate jechuudha. Gochima maalii ibsuudha? Yeroo darbee keessa gochi kun raawwatamuu kan ibsudha. Kanaafuu walumaa galatti past tense maalinni past tense include verbs that indicate the event has occurred in the past. Akkasumas yennaa darbee jechuun gochimoota gochi tokko yeroo darbee keessa raawwatamaa turan yookaan immoo raawwataman ibsu kan of keessaa qabudha jennee gabaabumatti haala kanaan ibsinaa jechuudha. Present tense yookaan yennaa ammaa. Present tense include verbs that indicate the event has occurred in the present. Present tense include verbs akkuma past tense jechuudha. Maal godhaa? Gochimoota of keessaa qaba. Gochimoota gochi tokko amma raawwatamaa jiraachuu ibsan of keessaa qaba. Present tense include verbs that indicate the event has occurred in the present. Yeroo ammaa kana keessatti eventiin ta'iin yookaan immoo gochi tokko yeroo ammaa kana keessatti ta'uu isaa gochimoota ibsan kan of keessaa qabudha. Fakkeenya tokkoffaa irratti she is going to school jedha. She is going to school. She is going kan jedhu verbiidha. Maal ibsaa? She is going verb waan ta'ee present continuous dha. Inni kun kan viidiyoo itti aanutti ni ilaalla sirriitti waa'ee akaakuu present tense jechuudha. She is going to school. Amma sa'aatii amma dubbannu kanatti isheen gara mana barumsaa deemaa jirti. Sa'aatii kamidha? Sa'aatii amma dubbachaa jirrudha. Amma yeroo ammaa kana ibsaa jechuudha. Kana jechuun she is going kan jettu yeroo maal ibsiti? Yeroo ammaa kan ibsiti jechuudha. Afaan Oromoodhaan immoo isheen gara mana barumsaa deemaa jirti. Deemaa jirti kan jedhudha. Gochimni deemaa jirti. Yeroo maal deemaa jirti? Deemaa jirti kan jedhu kun isheen maal ibsaa? Isheen amma yeroo kana sa'aatii dubbii kana deemaa jiraachuu kan ibsudha jechuudha. Lammaffaanis haaluma wal fakkaatuun kan irranaatiin he is playing football. Inni kubbaa taphachaa jira. Verbiin is playing kan jedhudha. Afaan Oromoodhaan immoo taphachaa jira kan jedhu sun gochimaadha jechuudha. Haaluma kanaan gochimoonni kuniin yookiin immoo verbiin kun gochichi yeroo kana ta'uusaa kan ibsanidha. Future tense yennaa dhufu. Future tense include verbs that indicate the event has occurred in the future. Yennaan dhufu gochimoota gochi tokko yeroo dhufu keessa raawwatamuuf fedhu ibsuu of keessaa qabu. Kana jechuun maal jechuudha? Gochimoota garagaraatu jiru. Gochimoota gara gochi tokko immoo gara fuulduratti raawwatamuuf fedhu tokko ibsuu fedhu kan of keessaa qaban future tense jennaan. Future tense include verbs akkuma past tense fi present tense. Future tensenis include verbs verboota of keessaa qaba. Verboonni sunis maal ibsuu? Event has occurred in the future. Event yookaan immoo ta'ichi yookaan gochi tokko gara fuulduraatti ta'uun isaa yookaan hojjetamuu isaa gara fuulduraatti kan ibsan of keessaa kan qabudha jechuudha. Tokkoffaa irratti she will go to school. She will go to school. She will go to school. Isheen mana barumsaa deemuuf
maal will go kan jedhu verbiidha. Akkasumas gochichi gara fuulduraatti raawwatamuuf heduu isaa kan ibsudha jechuudha. Oromiffaan immoo afaan Oromoodhaan ishee mana barumsaa deemuuf kan jedhu suni gochimaadha. Gochi kun immoo gara fuulduraatti raawwatamuuf akka jedhu kan ibsudha jechuudha. Lammaffaa irratti he will play football. Inni kubbaa miilaa taphachuuf will play kan jedhu verbiidha. Gochichi gara fuulduraatti raawwatamuuf akka jedhu kan ibsudha. Oromiffaan immoo afaan Oromoodhaan inni kubbaa miilaa taphachuuf kan jedhu sun gochima. Gochichi immoo gara fuulduraatti raawwatamuu akka jedhu kan ibsudha jechuudha. Viidiyoon ani har'aaf qabadhe kana fakkaata ture. Viidiyoo itti aanutti immoo akaakuuwwan future tense, past tense, present tense foormii isaanii waliin fakkeenyota waliin kan ilaallu ta'a. Yoo chaanaalichaaf haarawaa taatan subscribe gochuu akka hin irraanfanne akkasumas koomentii nuuf barreessaa. Viidiyoo biraatiin ammoo wal agarruutti.